Saidii fi Abubakaritu na tume. Abubakar dhiitee lafaan na dha'ee. Said immoo tuyyuu harka keessa na dha'ee ulee na dha'ee na dhiitee waan na dha'ee hin beekuu jette. Arra mootuyyuu waan gootu wallaaltee nuti arraba keetillee bakka sii kennuu dhabnee waan ati dalagdu guutuu bakka sii kennuu dhabnee as deebitee wanni ati hin godhin hin jirtu dhagaan ati gara galchin hin jiru jechuun waa taquudhaaf nu miidhuudhaaf. Carraa kanatti fayyadamee namni kaleessa akkamitti si miidha jedhee akka itti si miidhu dhabe dhufee yoo si miidhe ati har'a gabbaatee ijatiyyaan argaa ijatiyyaati Saidii fi Abubakaritu na tume hoggaa jettu. Yoo dhaabuu miti Saadaan akka feetetti cafaqamtee caccabtee lafatti galte Saidii fi Abubakarii wanni galchuun jiru. Inumaa maal jetta keessa tarte morka jaraatiif jetta morka jaraatiif musashfaa mootummaatitti yaalu musashfaa dhuunfaa geessinee yaalla yoo dandeette musashfaa dhuunfatii mi Waashingteen DC geessi wallaan yoo dhufanii isii hin gaafanne magaalaa matana keessa jiranii Saadaan akka dhaamtanii beekanii yoo dhufanii isii hin gaafanne Saidii fi Abubakariin ta'uu ragaa nu baanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyya akkam nagaa keessanii fayyaadha jirtu nagaa jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya ka onni irraa madde isin haa ga'u isinii jecha eegaa walitti dachaane maalin deebitee maaliin dhuftee jechuun keessanii nafamu wanni an deebi'een gaarraa deema saanuu Saadaa wayin addee Saadaa tolfattee jirta maashaallah alayk bareeda sirraa bareedee jira akka ajaa'ibaatti tolfattee jirta jabaadhu itti fufi waan bareeda ati yoo dura yoo azalli rabbii sitti dhufee sirra duutee bultellee Saidimaa fi Abubakaritu akkas na godhee jedhe asirratti wanni namni marti akka gaaritti beekuu qabu Saadaan viidiyoo maxxansitee Saidii fi Abubakaritu na tume Abubakar dhiitee lafaan na dha'ee Said immoo tuyyuu harka keessa na dha'ee ulee na dha'ee na dhiitee waan na dha'ee hin beekuu jette. Yoo ati silaa yoo safuun namaa hafellee rabbii kee kasi uumee halkanii guyyaa sii bariisee si oofu kana odoo ofirra sodaattee gaariidha. Wallaahi billaahi dhuguma rabbiititti ijatiyyaan argee Saidii fi Abubakartu na tumee hulaa dhufanii dhadhaanii akka nama maraatee kanatti hulaa dhadhaanii sagalee Abubakar dhageennan irraa bahne Abubakar dhiitee lafaan na dhahe Said immoo tuyyuu harka keessa na dha'ee harka na cabsee jette. Qabri matee galgaluma kee galgaluma galumsuma kee aakiruma kee rabbuma kee illee ofirratti sodaattu yoo gabbaatee sila waan gootu wallaaltee asiin haasoytee gara naan haasoytee waan lubbuun tee barbaaddu haasoytee nu arrabsite nu arraballee haga silaa rabbiin si dandeessi nu arrabsitee jirta. Wanni ati nambifatteen jiru arrabarraa arra mootuyyuu waan gootu wallaaltee nuti arraba keetillee bakka sii kennuu dhabnee waan ati dalagdu guutuu bakka sii kennuu dhabnee as deebitee wanni ati hin godhin hin jirtu dhagaan ati gara galchin hin jiru jechuun waa taquudhaaf nu miidhuudhaaf. Rabbi bakee sodaadha. Gaafa kaan dhufanii hulaa halkaninnatti tumanii hirriba na dhoogaa bullanii jette ati gaafa san sii callifnee gaafa san haasaa san nuti tuffannee intalli tun dubartiidhaa dhalaadhaa jala hin deemnu jennee haasaa keessan tuffannee callisuu santu har'a mootuyyuu akka ati gabbaatee Saidii fi Abubakartu na dha'ee Abubakar akkana na godhee Said immoo harka na dha'ee harka na cabse jettee gabbaatee yoo abbaan fedhe waan barbaade sirra dalage yoo abbaan fedhe arrabni kee kun akkuma amma asirratti baatee nurrattillee tirfii haasaa jirtu kana bakka deemtutti ollaa keetitti bakka silaa galtutti bakka dalaydutti bakka baatutti arrabni kee tirfii haasaa. Sababaa arrabni kee tirfii haasa'u kanaaf waan nuti oofaa jirru waan nuti walirratti oofaa jirru kana ni arganii. Rakkoo jidduu tiyyaa fi jidduu tee jidduu jaarsa keetti Abubakar jaartii tiyyallee hin jedhinaa jedhe jidduu Abubakarii fi jidduu tee deemtutti argaa waan jiranii fi carraa kanatti fayyadamee namni kaleessa akkamitti si miidha jedhee akka itti si miidhu dhabe dhufee yoo si miidhe ati har'a gabbaatee ijatiyyaan argaa ijatiyyaati Saidii fi Abubakaritu na tume hoggaa jettu qaanyima takkallee rabbii keetillee ofirratti sodaattu abbo. Wallahi wabillahi rabbuma kee kasi uume
tokkichuma si uume kana ofirratti sodaattu akkamitti gabbaatee odoo waa takka hin argin odoo ijji teessin argin anaa fi Abubakarii maqaan balleessuu barbaadde silaa dhayame abbaan fedhe na haa dhayu arra mootuyyuu namni akka gaariitti qaaqa waliin qabnu namni gidduu kiyyaa fi isaaniitti ibiddi guddaan deemaa jiru Saidii fi Abubakarii malee hin jiru jettee namni biraa hin jiru jaruma na dhahe yoo namni biraatu na dhahe jara kana jedhee jara kana miidhuu qabaa akka namni illee irratti naa duulee na gargaaree jarri kun bakka jiranitti akka naa qabaman tamaam haala kanaa Saidii fi Abubakariin badii tana itti muree akkasitti isaan qabsiisuu qaba waan jettu karoorfattee lafa ol kaate obboleettii tiyya numa booda rabbii waan si miidhu sitti haa fidu malee nuti guyyaa takka miidhaa ta'ellee yaanneen beeknu guyyaa takka si miina jennellee yaannee hin beeynu wiliifillee nuti intala dhalaa wanni halkaniin olii gad deemnee hulaa irratti tumnee isii tumnuufillee hin jiru sharafaa kana ga'u si goonee inumaa si dhufne nama lamaan yoo barbaachisaa ta'ee tumamuu si barbaachise jaarsi kee dhufee akka silaa jaarsi jaartii tumatutti si tumuu hin danda'a garuu mootuyyuu ati har'a qaanyii takka malee gabbaatee dhufanii nama lamaan na tuman halkan hoggaa jettu rabbii kee ofirratti yoo sodaatte bareedaa dhaaboo jiruun addunyaa tun xiqqo nu miidhuu ni dandeetta waan hin taane gabbaatee haasoytee arrabni kee ka ala bulu kun Saidii fi Abubakarii qofa irratti ala bulaa hin jiru namoota hedduu irratti ala bulaa jira wanni ati haasaa jirtu gabbaatee nama guutuu keessatti quba nutti qabdee jaratuu na tumsiisee jettee akkasitti haala saniin karaa tolfattee maakamaa dhayxee mana seeraa dhayxee haala bareeffachee akkasitti nu miidhuu barbaaddaati abbaan si tume nu himiti obboleettii tumamuu kee dhageenneerra baga tumamtellee siin hin jennu silaa akka tumamtu sima barbaannaa beeki dhugaa rabbii siima akka tumamtu sima barbaanna garuu akkanatti akka miidhamtu hin barbaanne akkanatti halkaniin daatamee maqaa kennan dhufamtee akka ati tumamtu hin barbaanne nu dhugaa rabbii siima guyyama adii yoo ta'e silaa dubartiin akka teetii ooyituu sirraa olii dhuftee xiqqoo isii baxbax si gootee feena malee sadarkaa ati amma geettee harkisi cabee miidhamtee musashfaa seentu kanatti illee hin barbaanne sii miti nuti diina keenya kan namummaa fi lammummaa wajjin hin qabne irrattu baga tumamtellee hin jennuuni ittis hin gammannusi baga rabbiin lubbuu ta'e si baase lammata immoo shabalee orootuub wannuma duraan barbaaddu argatte siin milkaa'e wallaahi siin milkaa'e ati duraanuu karoorri kee jara kana addaan baasu akkaataa itti addaan baastuu dhabde malee garaan kee Abubakarii fi Sa'aadaa walitti dhufanii haadha fi abbaa manaa ta'uun sin gammachiifne akka gaariitti sirraa mul'ata namoonni silaa jala deemanii isi tajaajiluun malan namoota hedduu isillee dubbii akka gaariitti tolsitee manguddoon gaafa durii isa odoo manguddoon kun jirtu dhufanii ajjeetan jechaaf Saidii fi Abubakarii na ajjeete jedhee halkan keessaa sa'aatii isaan nadhaanitti itti bilbilee na dhufe isatu mustashfaa na geessee jetta lakki duraanuu waan qabdan wayii waliin qabdan malee dhageeffadhu Muhammadiin kun duraanuu maqabdan waliin qabdan malee atii fi Abubakar wal dhabuun inumaa isaaf akka gaariitti cidha ta'e malee manguddummaa saniif waa cinqamee fiigee akkasitti dhufne irratti fakkaate akka ati teettee wajjin haasoytu akka ati teettee viidiyoo wajjin itti waraabdu akka ajaa'ibaati akka waa jidduu keessan jiran mul'isu dhugaan siima sin sodaadhu rabbiin sodaadha malee yoo dhaabuu miti Sa'aadaan akka feetetti cafaqamtee caccabtee lafatti galte Saidii fi Abubakarii wanni galchuun jiru wallahi billahi Saidii fi Abubakarii wanni galchuun jiru nuti guyyaa sana naaf Abubakar eessa akka bulle eenyuun akka wajjii akka bulle mana eenyu akka bulle mana keenya bulle moo bakka biraa bulle ragaa dhibbaan dhibbatti qabna akka nuti waan hojii sana hin hojjatin jecha ati haasoyte sanii Muhammad itti gaafatamta arguufteetta ati immoo kaleessallee siidhaamee jira wanni tun akka ol baatee akkanatti garaagaraan jijjiirtee fedhu abbaan fedhe isii cafaqee fetu ofiitii lafa dhooytee caccabtee Saidii fi Abubakarii na caccabse yoo jettees haa jettu humaa rakkoo qabu guyyaa tokko immoo itti gaabbiti ati immoo achi kaatee dhuftee jarri kun isii dha'uun inumaa maal jetta keessa tarte
morka jaraatim jetta morka jaraatim musashfa mootummaati tiyyaal musashfa dhuunfaa geessine yaalla yoo dandeette musashfa dhuunfatii mi Washington DC geessi wallaan dantaa kiyyaa fi dantaa Abubakarillee miti Washington DC geessi yoo barbaade Turkiyaa geessiti mush Yemen keessatti musashfa dhuunfaa miti bakka feete geessi wallaan haajaa kennaa miti nuti isilleen akka miidhamtu nuti takkalee ittiin gammannee uliifillee itti gammaduuf hin ta'in arrabni isii ka isiin dhedheerattu kun immoo tuyyuu kana daran akka isii godhu sababaa keetiin akka isiin miidhamtee kana daran akka taqamtu hin wallaalin ati immoo hin dhaabadha jennaan dhaabadhu feetu sa'aadaa jala fiidee achitti galtee halkanii guyyaa bira teessee nyaata afaan keettee obaastee bishaan obaastee akka feete godhuu ni dandeetta dantaa kennaa miti nun galchu sun duraan siifne nuti waan akkasillee hinaafas hin qabnu wilillee hinaafuuf hin ta'in garuu immoo gabbaatee viidiyoo nurratti waraabdee namni sa'aadaa miidhe Saidii fi Abubakar yoggaa jettu afaan guuttattee afaan nutti bantee safuu takka malee luttiin kun kaleessa hiriyyaa jennee wal kabajaa turre har'a immoo yoo ati hiriyyummaa dagattee isiisan dantaa ta'e waan ati wayii qalbii keessa jiru wayii tunatti fakkaate wanni isii jala si feesisu wanni biraa sa'aadaa cinqamteetii miti ati yoo dhufanii isii hin gaafanne magaalaa matana keessa jiranii sa'aadaan akka dhaamtanii beekanii yoo dhufanii isii hin gaafanne Saidii fi Abubakariin ta'uu ragaa nuu baanii ofiifuu ragaa ofitti baanii jette yoo dhufanii isii gaafatan waan kana jalallee itti gaafatummaa kana jalaa baan jette nuti itti gaafatummaa sa'aadaa yoomillee taanan hin qabnu har'allee borullee si hima itti gaafatummaa lubbuu nama tokkoo hin qabnu nuti dhufnellee yoo feene hin gaafanna yoo feene hin gaafannu sodaa ati jette saniif dura dhufnee gaafachuuf deemna dhageenyee jirra akka isiin miidhamte dhageenyee jirra jecha ati jette santu akka dhufnee isiin gaafanne nu godhu fi wanni ati dalagaa jirtu lafa jalaan immoo akka gaaritti gurra nu jira akka gaaritti dhaga'utti jirra akka gaaritti dhagahaa jirra waan ati dalagaa jirtu Muhammad kanatu yoo akka dhayinee dun gaafanne nu godhe dhayinee gaafanne hayyee nutu dhayi jedhi gabbayii waraabi ammallee gabbayii haasay garuu immoo akkana waan takkallee jedhee sitti dubbadhu gaafa mootuyyuu mataa keetirra dhufee saarukni sirra bu'e akka itti ofirraa deebistu situ beeka wallaahi billaahi akka itti ofirraa deebistu ani hin beeku situ beeka qopheeffadhu irra deebi'ee siidhaa ammallee taanan hin teessa taata harka keessa saabbadhuu gali feetu mana isiitti gali nun galchu feetu jala deemi nun galchu tamam nun galchu feetu huccuu ta'e guuradhu achi gali nun galchu garuu Saidii fi Abubakaritu sa'aadaa akkana godhe jettee gabbaatee har'aan booda sii haasa'u argee asitti me hanga sa'aadaa obsine kana sii obsuu hin dandeenyu ati dhiiraa akka kennaati ofirraa si dhoggine afaanuma kana akkati wulii gabbaatee naasoyne yoo afaan cabsinee ofirraa si dhoggine nuti namaa miti dhaamsa hiriyyummaa odoo wanni tokko sirra hin geenne sitti himaa walumatti waan goote sa'aadallee dhaanii anallee akkana na godhan jetteetuma dubbii tolfattee dhayxee mana seeraa sanitti himattee waan feete fidda malee namni ofirra si dhiisee ati viidiyoo itti waraabdee sa'aadaa fira godhattee nurratti haasoytu tokko hin jiruu jechuudha ofitti sin dhiibnu ammaan booda arguuf ta'etta rabbi si agarsiisa immoo har'aan booda immoo viidiyoo feete yoo gabbaatee ati waraabde waan kee hin dubbadhu si hima waan kee hin dubbadhu akkaataa ati viidiyoo isa dhuftee laalteen haasa'ee deebii keessii kenna akkasii quba qabaadhu Muhammad ati immoo sa'aadaa dhiiga kee kasi dhaye Saidii fi Abubakar harka sirran kenne nuti dhufnee ulaa teellee geennee ulaa sitti dhoynellee jiru abbadeetiyya sababaa kennan namoonni kaleessa akka itti simiidhan dhaban dhufanii simiidhan malee nuti simmiineetii dhugaa rabbii san barbaadadhu dhiiga kee baafadhu Saidii fi Abubakarin namii dheettee waan hin taane ooftee dhiiga kee lafan balleessin nuti si dha'uurrallee kaayyoon qabnu kaayyoo kennaa miti wiliifillee si dha'uufillee hin teen akkasii qubanaa qabaadhu wallaahi wabillaahi kasi dhaye sababaa kennan akka nuti wallolii qabnu ni beekan dhufanii si tumani malee nuufi Abubakar wanni si tumne hin jiru obbaleettiti xiyyaafannaan keeni torkin keenurratti deebi'ee waan jiruuf Saidii maaf Abubakar na tume jechuu qaba jettee dhugaa rabbillee dhoysitee dhugaa teellee dhoysuuf deemta tamam akkasii quba qabaadhu yoo yoomaan deemtee nuti gabbaanee daarektii wishii sitti haasa'utti jirra malee situmuu fi simii dhurraa kaayyoo hin qabnu situmuu fi simii dhoodhuu qabaanne har'aa miti oduu ati gabbaatee
miidiyaa kanarratti waan silaa lubbuun tee barbaaddu nuun jettee nu arrabsitee eega quufte fixxayyu baramoo nu arrabsitu wanni wala faasee hafe hin jiru yoo sanuma irra deebitee repeat again goote malee wanni biraa kaamaan boodaan jiru kanaafi wanni nuti situmnuufillee hin jiru wanni sirraa barbaannullee hin jiru nuti situmuu barbaannu yoo situmuu barbaanne yoo akka situmamtu barbaade Abubakaritu dhufe akka jaartitti situma sadarkaa kanaan odon taane nuti nama waa mara beeku nama fasafullee beeku obboleettiti miidhaa dubartirraan ga'uuf hin karoorfanne karoora akkasillee hin qabnu wiliifillee itti yaannu akkasi qubanuu qabaadhu yoo akka feete nu jibbitellee waan hin taane nurratti maxxansin waan hin taane gabbaatee of keessaa hin haasayin Saidii fi Abubakaritu na dheeyyettee hin haasayin rabbii kee ofirra sodaadhu kanaafi nuti har'allee borullee simiidhurraa hin qabnu simiidhullee hin barbaannu dhufanii na gaafachuu dhaban yoo jette dhufnees hin gaafannu maalifu odoo nuuf yaadde odoo jidduu keenyatti kabajaa akka jiraattu taate odoo nuti harka sirra kaahin gabbaatee Saidii fi Abubakarin na dha'e jettee addunyaa magaalaa waliin hin geettu jechuudha dhufnees hin gaafannu dhufnees gaafachuun keenya yoo ka yakkamaa nu godhu taate haa nu godhu haa yakkamnu waa takka rakkoon qabu sodaa kanaan qabnu jechuudha akkasitti hordoftoota fi kabajamtoota keenya nutillee egaa akka silaa jedhame waa hedduutu jedhamaa jira waa hedduutu silaa nullee jenna garuu hin jennu akka isaan rabbi birallee ka'anii rabbi birallee meeshaa guuratanii uma lubbuun isaanii barbaadde Saidii fi Abubakarin miidhuuf haasaan kana yoo rabbi nu miidhin namni nu miidhu takka hin jirtu akkasitti inshallah rabbi khayrii haa godhu hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu bakkuma jirtanitti nagaa keessa nu turaa isiniin jenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh